ganni ooroo falmattuu baga waaqayyo lubbuu keessan oolche. Isin lachuunuu rabbitti shukrii godhaa, rabbiif galata galchaa isiniin jenna. Lubbuun ooluun keessanuu baay'ee nu gammachiisee keessa keenya gammachuun guute. Wanti isinirra ga'e garuu waan nama suukaneessuu fi waan nama yaaddisu waan ta'eef waan kana nuti gadi baanee akka nama tokkootti alhamdulillah baga rabbi isin baase jennee rabbitti shukrii godhaa jirra. Ayyaa carraa shamarran kana qabeenyi innumtis innuftis abshir hundumtuu hin darbaa kan namarraan dabarre waaqayyoon qabaachuudha. Nagaa isiniif haa ta'u hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kana isinitti argisiisaa jiru kana obboleettii keenya Gannii falmattuu Gooddanyaa ishii wajjiniin mana isaan keessatti galanitti ibidditti qabatee waarratee uffata isaan qaban waan micayyoon tunne gaddullee jalaa gubatee jira. Waan hundumarra kan caalu garuu lubbuu ishii bahuusaa hin caala jechaadha. Dhugaa rabbiitii baay'ee tokkoon gadde. Lubbuun isaanii bichaan baga ba'e. Ariigitu yoo ta'e kinoo laala viidiyoo kana jechaadha. Mucaa tokkotu keessan naaf erge anaafillee. Namni tokko gaafa mataa ol qabadheeraa siin naa ta'eeraa siin qabadheera jedhe akkas taatee gubatti jechaadha. Innaa bakka isaan rafanitti ibidditti qabatee lubbuu isaaniitiin qofa kan isaan ba'an jechaadha. Kanaaf baga waaqayyoon lubbuu keessan baase rabbiin lubbuu keessan baase galata haa fudhatu. Dhugaa maal abbaa ishiitii qabeenyaa itti dhuftu hojjetattanitti dhuftu garuu har'a gizee biyya ormaa keessatti waan akkasii kun nama mudatu hedduu takka namatti dhaga'ama namatti dhaga'amuu dhiisee miti. An irrifaaturraa kanan hafe waan hin jedhu na wallaale eenyu isaanii poostii godhan micayyoon maaltu qunname maaltu irra ga'e jedha dheengaddas waa'ee Gannii kanarratti viidiyoo hojjedheen ture jechaadha. Oromoon teenya kun ani waan isaan beeku waan sin qabdanii micayyoo nagaarratti waan jedhanii viidiyoo hojjetassan jechaadha. Isarratti boosee waan irratteetu ani haadha rakkattuun gargaaraa jira narraa bu'aa jette micayyoon kun amma immoo laalaa kun dhufee waan irratteetu karaa namni iyyaanne karaa ishiin iyyaanne karaa ishiin hin karoorsine. Irratti kuni ta'ee waarratee uffanni ishii wanti ishiin qabdu har'a gubatee waarratee qullaa ishii kophaa ishii hafteerti obboleettiin teenya kuni. Rabbiin waan hundumaa danda'a lubbuu keessan bichaa baga baase maal abbaa ishiitii wanta duugadii qabeenyaan tunis innumtis innufti ishii kun asittuu daaraa taa'aatii oolti gamoon gamoo irratti ijaaramaa oole kun daaraa taa'aatii oolti garuu immoo akkatti isin fiddan akkatti ani fidu nan beeka akkatti hojjennee finnu hin beekna maal godhuree waaqayyo namaan eebbisnetti abshirsiniin jenna obboloota kiyyaa. In darba wanti hin dabarre hin jiru carraan kun immoo dhugaa rabbiiti keessa namaati waan hin baane jechaadha. Baay'ee namatti dhagahama. Cahoon tun ergaa achi dabartee reefu ji'a 3 kana keessatti asiin harka keessa achiin harka keessi hojii ishee hojjetatte malee takka waan namaa fuutee of harkaa hin qabdu jechaadha. Waan namaaf sumuunii takka of harkaa hin qabdu garuu kan ishii namaaf kennuudhaaf yaalti. Kashii namaaf goote malee waan namaa takka ofitti fuutu jechaadha. Nama gaariidha wanti ta'e waan ta'uuf diduufan hin beeku ani. Namni tokko qajeeladha namni kun hin hojjetata namni kun gaariitti jira yoo jedhan nama sana wanti inni qabe milkaa'uu fi dida maaliif akka ta'e hin beeku jalloota irra milkaa'a bara kana keessa. Gannii teenya abshir haadhoo teenya abshir wanti hin dabarre hin jiru baga lubbuu keessaniin bichaa baga haftanii baga ibiddatti hin gubatini harka keessa fayyaa ija keessa miila keessan hundumaa fayyaa qaamota keessa fayyaa ba'uun caalaa maal godhuu miti erga dhufe erga ta'e waan hundumaafiyyuu boruu hojjetattanii itti dhufuu dandeessu jechaadha. Boru hojjetattaniitu itti dhuftu ishii har'aa kana bakka isiniif haa buusu rabbiin Oromoo bal'aanis immoo abshir si gargaaruu si wajjiniin jirra siin jedha haadhootiyaa lubbuudhaan bahuu qoftiin gaa namni tokko yoo lubbuu isaa baay'ee nama gaddisiisa kunisuma nama gaddisiisa garuu lubbuu yoo baate hin deebitu qabeenyaan tun immoo bakka sanitti boru deebuu dandeessi. Oromoon kun ergan tokko dhaabatee odoo sumuunii walitti buusee fi har'a birrii tokko odoo walitti buusee fi miliyoona meeqa bakka sanatti deebisuu fi danda'a. Garuu immoo lubbuu deebisuu hin danda'amu jechaadha. Kanaaf baga rabbiin lubbuu keessan baasee malee abshir isa boruutiif hin argattu hojjettaniit itti dhuftu isinitti hin dhagaaminiin jedha. Ani yeroo viidiyoo kana argu guyyaa irraa dhugaa rabbiiti eenyu ishii tiiktookii ishii shala deemee tanan
eenyu ishii lallaala jechaadha laayivii akka ishii seentu fa'aa laala garuu argachuu hin dandeenye ijoollee tokko tokkoon gaggaafadhe malee jechaadha. Rifaatuun inni rifadhe dhugaa rabbiiti akka addaan rifadhe jechaadha maaliif micayoon tun micayyoo qajeeltudha. Isa boo argite wajjiniin boosii isa gaddoo wajjin argite wajjiniin gadditi garuu immoo ishii immoo akkana jalaa taatee jirti har'a immoo Umaa miti in jedha dhugaan akka kootti jechaadha. Baay'ee isaaniitti dhaga'amee jira. Waa'ee obboleettii keenya waa'ee gannii kana jechaadha. Walitti fufunaannattee wal biraan gaadheettee otoo asiifachiin liivirra teessee corattu yaa rabbii kiyya biddaan jalaa gubatte. Dafqillee jira dafqa biyya arabaa tana akkatti itti fidan kana araaf jettee boqotte ijoollee micaa'oon kun gola madaamii san keessaa baatetu ammoo maan jettu waggaa meeqa garuu beektu dhugaa rabbiiti waggaa meeqa gara waggaa 6 oliiti bar Dubaayuu keessatti Joordaan keessatti akkatti rakkise taati baate kana ishii walitti qabatte amma tokko maatii ishii gargaaraa amma tokko immoo ishii harkaa qabdu shiidhaa gimmaasha dhawwatanii tamma ta'een immoo uffata tana babbanannaan immoo dhufee immoo kun immoo akkas jalaa ta'e immoo jalaa gubate maaliyyuu carraan akkana miti lubbuudhaan ba'uun hingaa dhugaa rabbi carraan ilma namaa kana takka oli takka gadi takka ol lama baafte takka gadi nama buufte akkasi biyyi lafaa kun isiniin jedha. Waan natti dhaga'ame waan ta'eef ganniiti yaa amshir waaqayyo jira waaqayyoodhaan gaditti immoo ilmaan Oromoo siif jirra siin jedha tiruu kiyyaa waan si barbaachisu si gargaar dhugaa birrii 5 yoo gargaarre amma tokko iddoo buusuuf illee dadhabne hojii waan takkallee banatti ufitti dhaga'ama amma dhugaachi deemnan hundumaan jibbamte micaa'oon tun rabbi hundumaan jibbamte xiqqaa guddaadhaan jibbamte ijoollee ichaan nama dhugaa dubbatu namni hin jaalatu waan ta'eefika. Hojii mataa ishiitti gaafa galtu hundi waan jibbamte hojii mataa ishii kana immoo dalagannaan akkana taate maali carraan akkanaa dhugaa rabbii. Maayireen akkanaa ganama namaaf kenne kaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef lubbuudhaan ba'uun hungaa dabal ba'anyu lubbuun ba'uu baatanii yookaan harki isaanii miilli isaanii tokko waan raga'e rakkoodha malee miila isaanii fayyaa ba'anii jiru galata waaqayyoo baga lubbuun isaanii ba'e. Inna akkasii isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif isinillee hedduu takka galatoomaa lafuma jirtanitti waaqayyo isin haa eegu balaa tasaa rabbi isin haa oolchu isiniin jedha balaan tasaa kana baay'ee ulfaatadha waaqayyo nama haa oolchu malee yoo waan nama oolche malee uni ulfaata dhugaa. Seexanni lubbuu namaarrattis jireenya namaarrattis karoora namaarrattis karoorfattee jirti. Sana hundumatti garuu waan immoo yoo nama oolche inuma oolu lubbuu isaaniitiin oolanii jiru ijoolleen kunii. Isiniin jedhaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti sheerii godhaa warri har'a mana koo dhuftanii maamila koo ta'ullee hin dagatinaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja baay'ee turtii gaarii chaa.